Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya har'agaa keessummaa addaa tokko qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan keenya har'a Arfaasee Gammadaati. Arfaasee Gammadaa haadha manaa Jawaar, haadha immoo Oromooti. Arfaasee haadha Oromoo, haadha manaa Jawaar baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eeddan jajjane. Arfaasee egaa yeroo dheeraadhaa fi kana dura hojii aktiivizimii kanarratti namni si beeka. Yeroo dhiyoodhaa asitti garuu Arfaaseen eessa jirti? Arfaaseen maa baddee? Arfaaseen maal hojjetaa jirti? Kan jedhu keessattuu Arfaaseen maa baddee kan jedhu gaaffii guddaatu jira. Nutis kanaaf si barbaannee kan si affeerre Arfaaseen maaliif badde? Jajjane ani sun dhagayeera. Ammoo hin beektaa yoo qabsoo Oromoo keessatti hojjettu akka Oromootti fi akka maatii yoo hojjetu adda. Akka Oromootti hin beektaa hiriir baatee bilbiltee twiitii gootee xalaa adda addaa ergitee galtee jiruu dhuunfaa keetti deebita. Ammoo yeroon qabsoon sun man kan kee seenee maatii kan kee ga'e hedduu adda wanni sirra eegamuu fi wanni fakkeenyaaf ana akka Arfaasitti godhuu qaba akka haadha warraa Jawaaritti. Waan an godhu jira akkasumas dhaabbilee Oromoo adda addaa waliin qunnamaa hawaasa adda addaa hin qunnamaa hawaasa alaallee dhaabbilee Oromoo hin taanellee sunis hojjechuu jira. Kasadaffaa kun beektanii ilma tokko qabna Oromoo kan ganna afurii innillee yeroo kiyyeen barbaada waan Jawaaras hin jirree fi manhidhaa jira. So innillee akka tokkotti yeroo kiinarraa hin barbaada. So qabsoon kun naafi haga especially haga erga Hacaaluun du'ee ajjeefamee amma as geenne sa'aatii 24 yoo hojjechuutti hin jirrellee waanum kan yaadu jira. So hin banneenum jira hojjechuu jira hojiinillee fuulduraanillee taati dudduubanillee waan hedduu ka godhamu jira godhuus jira. Mee Arfaaseen hamma abbaa warraa ishee mana hidhaati jira. Abbaa ilmaa Jawaar guddiftaa haadha Oromooti. Mee Arfaaseen otoo akkas hin ta'in dura maal fa'aa hojjetaa turte yeroo haadha maatiin ta'in dura? Xinnoo ishee mee nu yaadachiise dugda duubatti deebi. Yeroo isaa hin qabdaa? Akkuma namni hedduun beeku hawaasa Oromoo keessa diqqeenumirraa irratti hirmaachaa ture. Gaafa waggaa 16 waldaa dargaggoo Oromoo Minisoota kan dhaabnee sun irratti hojjechaa turre. Hawaasa keenya karaa adda addaan tajaajilaa ture. Sunis akkuma deeman waldaa dargaggoo Oromoo idil addunyaa sun irratti illee hojjechaa ture. Hawaasa Minisoota jiru kanattillee karaa siyaasa Ameerikaa keessattillee hirmaachaa ture karaa adda addaatiini. So waanum kana hojjechaa ture gammaa duraanis illee ammallee ammoo akka an hojjettu xiqqoo jijjiiran malee ittum jira. Gaariidha. Waldaa dargaggoota Minisootaa kan addunyaa fi dhimmoota adda addaa karaa Oromoo Faristii OMN dhaabuu kan hundumaa keessatti gahee akka qabdudha. Keessattuu kan waldaa dargaggootaa kana Jawaar fa'aa wajjiniin gaggeessitu akka jedhaniin kan inni dhaga'e amma dhugaa akka ta'e hin beeku. Egaa mee amma kan duraa sana amma tokko wal yaadachiifnee otoo gara biraatti hin darbin Oromoon akkam jira? Oromoon maalirra jira? Mee waa'een Oromoon sadarkaa maalirra akka jiru nutti mee ilma kee jechaadha. Ati haadha Oromooti. Oromooni ammaaf akka oma hin jedhu ammoo duraan Jawaar bii ture ammoo osoo inni hin hidhamne at least bilbilaanii FaceTime'n yeroo maraa dubbisu waan danda'uuf xiqqoo at least qalbii isaa hin qabbaneessa. Ammoo ergaan inni hidham kan xiqqoo hin jabaataa darbee abboo dubbisuu fedhaa jedha. And then akkiyaan ammaan tan godhuu jiru bilbiluma isaa bilbillee yoo inni hin kaafne hin kaasi jedhaan malee mala adda adda dhaadhee akka qalbii isaa qabbaneessu irratti hojjechuu jiru malee he's okay. Egaa mee
maatii tokko keessa abbaanii yeroo irraa hidhamee keessattuu ijoollee xixiqqoo akkasii kanatti mee impireeshiniin jiru yookiin wanti nuumu maatii keessatti maal fakkaata simmoo kan ilma tokkicha guddisu yeroo wanta akkasii uumamu maal inni fiilingiin jiru? Feeling in jaba na margin because inni am ganna furi one hunda itimu ndandau ammo ak wanni tok sirrin tan inum beka so akamin isatti maka jet ku yero mara na cinka at least wanni garin hagamma case isa qorate na ngafanne just networking in hojjatu jedhani ammo akuma media dadda tirrel irrat argamu jiru wanni jawarena wanni ni dhibu jiru at least torbanit aknu videon ha dubbisu gaafacha ture arralle mani murti deebisanii ya hayyamanii fi ammo sun ujir ola finolle mbenu inu margina so sun sila yoo ta'e isalle qalbii qabbaneessa jiru. Mee gara dhumarratti kan inni haasaan inni Jawaar wajjin godhee guyyaa sanaa miira akkamii gaafii akkamii kaasaa akka inni ture mee isa nu yaadachiise? Guyyaan dhuma kan inni dubbise gaafa guyyaa Hacaaluu ajjeefame suni guyyaa sun hundinuu rifannee ana akkum dhaga'een hin amanneeyyuu namni an duraan bilbileef Jawaar jechuun Jawaar text godhu because Jawaar akka abbaa manaa callaa osoo hin taane yoo dubbiin biyya dhuftu dubbii dhibiyyoo qulqulleeffachuu barbaade isum gaafadha so is text godhee adoon is gaafachuu jiru Oromoon ayyoo abboo bilbiliinaan jedhu lafuma ka'ee naman text godhannee hin beekne tole ganam haasofnaan jedheen akka inni busy ta'u beekee ganam inni inum dide inum na dhiibe no ammun bilbilee fi videoon dubbifnaa jennaan bibilee fi akkum dura dubbatan akkam jirta Jawaar taphachiisee kolfanii then tole nagaan bule boru dubbannaa jeneen akkasitti walirraa cufne. Gaariidha amma kan ilma keetis jira kan maatis jira mee walumaa galatti maatiin keessattuu yeroo abbaa warraa hidhamee jedhu maatiin akkanatti bifa kanaan addaan bahuun maal akka maatii tokkotti maaltu itti dhaga'amame akka haadhattis akka haadha manaattis akka nama ijoollee guddisuuttis gara keetti dhawu. Hedduu na ciqa maal jennaan duraan egaa ammaaf wal bira hin jirmite inni bii jira achi hojjechuu jiraanas jira so bilbilii fi FaceTime kan dubban sun at least xiqqoo qaasuun hin cufaa amma sun dhabuun sun irrattillee erga inni hidham kana akka dubbisuun iyyuu ka guyyaa 55 booda xiqqoo bilbilaan dubbisee xiqqoo margine networking xiqqoo nu rakkisaa ture ammoo ergenni dhame maatii achiini yoo warri dubbisan haala inni keessa jiru hubachaa maal fayyaa qaba nagaa qaba maaltu miidhu jira akkam jira maal jedha wal gaafachuma jira warra avokaatollee ammoo sun gaaf mootummaan achi dhowwu guddoo cinqama maal jenna maan keessa oolee akkam bulee maal ta'e yoo hin dhageenye yaaddoo dhibii nam keessa galcha so it's a big Imbenna duranii rakkoo guddaatti biyyi sun keessa jiru ammoo haala dhiyeen kana akka biyyi sun dhugaanu seerri tokkollee hin jirre waan yeroo mani murtiin wajjedhee hin dabarfamuu hin dhaga'amu seerri tokko hin jiru yeroo tokko abdii si kutachiisa ammoo abdii kutachuu hin dandeenyu malee you feel almost akka hopeless taata karaa mormituun karaa argattuun karaan cuftuun waan cufam sitti fakkaata. Mee dhiyeenyatti haalli fayyaa Jawaar baay'ee yaachisaa ture fuulli isaatti dhiita'ee akka kaa'ee dhaabbachuu dadhabee walumallee dhuguu dadhabee kan immoo gara kan inni nyaatee yookiin dhugee garaan taa'u ture yeroo sana sababa sanaan dooktariin dhuunfaallee akka hayyamamuuf gaafate. Sunillee didamaa ture. Miirri yeroo sana akka maatitti keessa turtanii akkasumoo rakkina akkasii keessa seenuu sana yeroo argitanii akka maatitti maal miira akkamii keessa turtan? Akka maatitti hedduu cinqamne maal jennaan
achi jiraadhee arguu hin danda'u miti. So maatiin achi jiran akka deemanii ilaalan warrilleen yoo deeman achi gursanii. So warrilleen achi cinqamanii bilbilanii anilleen asii waan godhuu hin dandeenyee fi halkan rafuu hin dandeenye. Anilleen actually na dhukkubeeyyuu because waan tokko yoo guddoo yaaddee qaamii kan keelleeni qaam kan kee keessa hin garsiifama. So karaa cufaanii guddoo miidhaa guddaa nu seensise akka maatiitti. Mee ati biyya mirgi namummaa tokkotti kabajamu keessatti jirta, keessattis guddatte yeroo namni dhukkubsate tokko aksasii dooktara dhabu kanamee seera kana yeroo wal maddii ilaaltee jettu waan Itoophiyaa akkamitti ibsita? You know, karaa ibsanillee hin beektu maal jennaan is that even biyyumsuun callaa osoo hin taane mirgi dhalli namummaan hundinuu silaa argachuu qaba. Amma yoo dhaabbilee adda addaatti waan kan himu warri amanuu dadhaban akkamiif mirgi sun laalamuufii dhabee wanni guddoon garana tuqee yeroo inni maafi akka inni hakiimuu fi barbaadaa ture ka jedhe because alatti namni jawara jeessa jedhanii dhaadhannoo godhanii akkamiin dooktarii mootummaa amana kan inni jedhu sun yoo sun teettee yaaddu hedduu garaa si tuqaa because inni waan achi ta'u beekuu hin dandeetti sila saffisaanii hakiimiin argee fayyisanii qorichi inni barbaaduuf haala inni waan inni barbaadu kennuufii qaban keessatti sun dhabuuni akkamiin namni achi keessa jiraachuu danda'u iyyuu si yaachisa. No, especially mootummaa ka nagaa fi demokraasii biyya kanatti fin jedhee wanni aangoo seenanii duraan abdii uummata keenyaa ol qabanii jedhanii achiin baksuun ga'anii waan akkana godhuuni hedduu nam gaddisiisa. Gaariidha meegaa akkama Jawaar mirga namaatii fi namummaatiif qabsaa jedha kan immoo hundumatu beeka. Nama mirga namummaa tokkoof qabsaa'u bifa kanaanii qabiinsa akkasii qabuun mirga namni tokko argatu dhorkachuun kuni kanamee attamitti ilaalta namni biyya tokko keessatti waan akkasii kana hojjechuun mee ati akkamitti ilaalta? Inni beektaa ergaan Jawaar beekame waggaa 14 inni waanum kan jedhe mirgum namaaf falmaa. Karaa adda addaan karaa nagaatiin gaafum jalqabumirraa wanni inni baratees wanni inni leenjii adda addaa fudhateeyyuu akkamiin qabsoo Oromoo kan karaa nagaatiin mirga Oromoo argachiifna. Yoo karaa nagaatiin godhan Oromoo callaaf osoo hin taane nam biyyi sun keessa jiru hundaafiyyuu bu'aa guddaa qaba. Right? So ofiif leenjii fudhatee nullee nu leenjisee ummatti dhibiillee kabiisuun keessa jiraatanii diisitti nama hedduu leenjisee akkamiin maaf akka qabsoon nagaan kun barbaachisa ta'e irratti. So inni dhugaanuu qaama ofiitiin karaa hundaatiin karaa suniin amane and then amma akkanatti mirga ofii dhabuuni is guddoo na gaddisiisa. Jawaar egaa qabsoo karaa nagaatiin jedha. Yeroo inni qabsoo karaa nagaa jedhutti yeroo sanatti surma audio namatti ta'aati ture namoota baay'eetti mootummoota kana humnaan malee karaa nagaatiin kan jedhamu hin ta'u yeroo jedhamutti inni waa'ee qabsoo nagaa kan himaa ture. Dhiyeenya kanatti yeroo inni mana barnootatti eebbifamu kan inni xalayaan illee yeroo sana waan inni barreesse wanta itti maxxansitetu jira. Mee yeroo ammaa kana isa maxxansu maaliif yaaddee qabiyyeen humti barreeffama sanaatu maali eessatti barreesse maaliif barreesse? Wanni tokkaan nam yaadachiisu fedhe seenaa biyya sun keessatti akka mootummaan karaa nagaan illee waliin jijjiir miti amma ka mootummaan kuniyyuu karaa nagaan baksuun argate injifannoon suni
qeerroo Oromoo fi nama mootummaa sun keessa hojjetullee hagwayii gargaaraa turanii qabsoo uummata biyya alaa jiran kanirra Jawaarillee gahee guddaa keessatti taphate. So adoo sun beennu warri mootummaan jirulleen sun beekanii amma maqaa isa balleessu jira. Inni karaa adda addaatiin uummata kana ajjeesuu fedhaa sun godhu fedhaa waan jechuu jiranii fi ummatum keen yaadachiisuuf maal jennaan Jawaar waan nu jennu callaa sun hin taane inni afaan ofiitiin interview adda addaa irratti akkas jecha ture. Barreeffama adda addaallee karaa nagaan yoo dhugaanu jijjiiran biyyi sun keessatti fe'in taate karaa nagaanii solution itti barbaadu qabnaa jecha ture. So namum yaadachiisuuf sun maxxanse. Bara kamii kan inni sana barreesse mee duubatti deebinee ilaallu yeroo kamii I think yeroo eebbifamu yuunivarsiitii wayirraati. Isin kun yeroo kamii kanuma wajji wal qabsiisimee namoota nuyis dabalatee namootuma hedduu leenjisaa ture qabsoo nagaatiin kan jettee jira. Mee isaanis irra deebi'ee isaan kan fa'aa barsiisaa ture barreeffama kana bara kamii fi yookiin immoo yuunivarsiitii kamii fi barreessee ture? I think barri sun 2011 fakkaata yoon inni irraanfannee kan inni sun barreesse. Leenjillee adda addaa akkuma barumsa Allah osoo hin taane there is an Institute of Peace DC irratti kan inni achitti fellowship gochaa turre. And then kitaabni inni irratti fuulleffachaa ture Gene Sharpin barreeffame. Gene Sharpin sun wanni inni beekamuuf iyyuu is the theory of non-violent resistance in beekamaa. So inni kitaab sun fuudhee akka ummat keenya raabsee actually hawaas keenya hedduu nama hedduuf kennee I'm sure namni hedduun hin qabatanii. And then leenjii sunillee akkasumaan oofaa ture. Kitaab sun akka fakkeenya fudhatee akka karaa Oromoo fakkaatutti jijjiiree leenjii adda addaa godha ture. Hawaasa Oromoollee callamit kan inni leenjis akkuma duraan jedhee isittillee hawaasa nama Itoophiyaa gosa adda addaa leenjii godha ture yeroo inni DC tursu. Gaariidha meeqa namoonni suni namoonni leenjisaa ture yeroo sanatti leenjii sanaa fudhatan malee kaan isaanii biyyatti galanii yeroo ammaa kana aangoo qabatanii namichuma isaan barsiise illee deebi'anii kan isaan dararaa jiranidha. Waan akkasii dhaga'ama amma akka qofa qabdu hin beeku. Meeqa kanaan wal qabatee hidhamuu Jawaarin wal qabatee advokeesii adda addaa akka hojjetaa ta'atillee jirtudha. Gama biraatiin seneetaroonni Minisoota iddoon ati jirtutti mormii isaanii keessattuu Jawaarii fi Mishaa Cirree akka hiikaman kan jedhu xalayaa wayii barreessanii ture. Mee waan sana nutti himi kan sadarkaa kana ga'uudha fi maal akkamitti sadarkaa kana ga'e xalayaan nuti suni jarri kan akka barreessan maaltu isaan kakaase? Duraan osoo sunitti hin seenne dhugaan Oromoo ta'uu kiyyaa hedduun boone maal jennaan marsaa Oromoo protestii kana hawaasni keenya osoo xiqqaa guddaa hin jenne dhiira dubartii hin jenne dandeettii warraa fi beekumsa warraatiin qabsoo kan irratti hirmaachuu jira. Akkuma nu bakka hundatti arguu jiru haala haaraatiin haala ammayyaatiin whether Twitter campaign taatu xalayaa adda addaa barreessu video adda addaa qopheessu namni cuftinu rakkoon kuni rakkoo kii jedhanii ham danda'an irratti hirmaachuu jiran. So yeroo namni hundinuu akkan itti cicce akkuma ammaan dura haasofne injifannoo xixiqqaa arganne yeroo gabaabduu kan keessatti. Yeroo tokko gaafa akkuma yeroon Jawaar guddoo dhukkubsate sun ka warri hakiimisaa akka argidhowwaa turanii ummanni keen iyyanii sun yaa bakkaan gaana lisa gwayitti. Yeroo innilleen maatii kee dubbisu qabaa dirqama jedhee dhowwanii ummanni keen ka biyya alaa jiraniif ka biyya keessa jiran iyyanii sunillee hagwayii arganneera. Wanni injifannoon gurguddaan kaan lamaan kaati jettee xalayaan adda addaa seneetorii ka Minisootaa fi ka nam diddam ka saayinii godhan sun
Sunfaan wanneen injifannoo kan hunda nu argisiise hawaasni keenya kaalkanii guyyaa hiriir baanee waan kan hunda godhuu jiranii isanitti kan fide sila dhugaa mootummaan sun yoo mata qabaatan taate waan namni namaan hundinuu sila argachuu qab beekanii namaa godhan ammoo warri akkas godhuu hin jiran even gaafa mani murtiillee kan godha jedhanii murteessanii hojii oolchuutu hin jiran waan kan hunda hojii irratti oolchee qabsoo uummata keenyaa ka biyyala jiranii fi qeerroof qarree ka harki duwwaa baanii akkas ajjeesuu jiran sigalee so xalayaan sunii fi waan kan hunda qabsoo kanatti fidee asiin nu ga'e sunillee fudhannee amma dhugaa yaa arganne ammoo dhiibuun qabna akkuma maantan dhiibu jirru dhaabbachuun qabna amma senaatorii Minnesota lamaan kana guyyaa lama akkuma xalayaan sun bahetti hawaasni adda addaa bilbilanii uummanni Oromoo akkas maqaa nu balleessuuf bilbilaa turan yeroo akkuma xalayaan sun bahetti so nu amma akka warra bilbilee qabsoon tokko warra galatoomaa an Oromoodha akkan qabsoo keenya waan nu bir dhaabbataniif ulfaadha galatooma jechuu ni qabna akkasuma dhiisuun qabsoo warrillee wanni nu hojjenneef bu'aa qabaa jechuu danda'u qabanii so akkasumatti itti fufuu qabna haga warri kun hundinuu alliis hidhaa ba'an itti fufuu qabna abdii kutachuu hin qabna. Senaatoroonni warri lamaan kun warra Minnesotadha. Egaa Foreign Affairs yookiin dantaa dhimma alaa Ameerikaatti kan barreessanidha. Akkasumas mana maree Ameerikaa keessaayis barreessanii gara bultii yookiin guyyaa murtaa'e keessatti akka deebii eeggataa jiranidha. Waliigala kana yeroo laaltu kutannoon uummanni Oromoo biyya alaa jiru kuni fi irraa ka'uudhaan xalayaan isaan barreessan kuni maal argamsiisa bu'aa maaliit argamsiisa kan jedhu yaadda yookiin mootummaa Itoophiyaa irrattis haa ta'u gara mootummaa Ameerikaati. I think bu'aa guddaa qaba maal akkuma amma jennee biyyi sun waan seera qabuyyuu hin fakkaatu miti so biyyi seera hin qabne tarii yoo mootummaan biyya alaa dhiibbarratti goote sun jijjiiramu wayii fiduu danda'a jenneeti hundinuu waan kan hojjechuu jirra. So akkuma nu beeknu yoo biyya alaa jiraatte waan maybe sadii moo agas hojjechuu dandeenya miti sila bakka horiin qarqaaramuu qabnu qarqaarraa sagalee uummata biyya keenyaa addunyaatti beeksisu sun irra cichuu qabna. Akkuma senaatariin kun barreessanii senaatorii adda addaallee dhiibnee akka State Departmentii waan kan arganii beekanii seriously fudhatanii mootummaa sun irra dhiibbaa yoo godhanii jijjiiramnee dhufuu danda'a jedha. Akkuma duraan jedhe warra filatam callaa irratti hojjechuutti hin jirru dhaabbilee adda addaa kan mirga namummaa laallatu waliin hojjechuu jirra warrilleen amyoonu xalaa kan arginu waan itti good job jedhan kun nu gargaaraa jedhanii sunillee warrallee hamilee kennaa fi hamilee argatanii nullee achi karaa sun dhiibnu karaa hundaan mootummaa sun dhiibuu qabnaa jedhan I think sun irratti fuulleffachuu qabna. Mee arfaase kutannoo warra biyya alaa kana baay'een dinqisiifadhaa jetteerta yeroo ammaa kana hiriira walirraan hin cirnetu adeemsifamaa jira. Embaasii Itoophiyaa amma kan Minnesota jiru, London jiru, Netherlands, France jiru, kan hundumaa Washington DC jiru, kan hundumaa fuulduratti bahanii mormii isaanii agarsiisuudhaan hojii embaasota sanaatu ugguraat jiru. Mee kanarra deebiiti yeroo ammaa kana sochii uummanni Oromoo alaa kuni mee akkamitti ilaaltaa? Lammata immoo gara fuulduraattis asumaan waan jettuun yoo thank you jechuu barbaaddes waan jettuun asumaan carraasi. Erga waggaa 16 ture toji waan qabsoo Oromoo kan irratti hojjechaa ture. Hiriiras kumaatan baanee yoo dhugaa sitti wanni tokko qalliisam diqqoon oobaaf malee hiriir hedduu baanee turre bu'aa hagammaan tan argachuu jiru hin arganneellee. So suniif karaa adda addaatiin uummanni keenya osoo gargariin cinne
akkas dhiibanii haala hiriir baanillee adda adda uumanii amma akka warra Austraaliyaa sun hiriir ba'uu hin dandeenye xiyyaaraan saayinii mul'isuun suniyyuu yaada adda addaa si garsiisa. Bu'aan isaa hedduu guddaa jedha. Ammaan tan guddoo focus uummanni keenya focusii ta'eera. Amma lesse yoo rakkoon tokko har'a dhufte okay rakkoo suni akkamiin itti xiyyaafannee waan sun dhageessisuu dandeenya jedhan. So it's very organized karaan ammaan tan qabsoon deemuu jiru. And I think yeroo akkas ta'u because qabsoo tokko nam tokko nam lama eegachuu hin qabnu, right? Yoo namni hundinuu karaa hundaan itti hirmaate bu'aan leen akkasitti argama. Hojiin leen xiqqoo bu'aan maali ba'aan isaa nam tokko irratti hin hafu. So I think karaa gaarii jirra. And then wanni an dhaammadhu ulfaadha, uummata Oromoo akkuma isaniin jedhe isaniin boona. And wanni kanu qaabachuu qabnu yeroo dubbiin tun jabaattee or haalee waan maali furmaata hin qabnu fakkaate wanni nu yaadachuu qabnu I think warra hidhaman kan amma especially yeroo tokko Shamsuddin Xahaaf Hamza Boorana halkan guutuu tumanii ka jedhan sun yoo dhaga'u hedduu gara na guba maal jennaa warri haal sun keessa jiraatanii still abdiin kutan. And then Misha Cirris Tatus Guyo Wario Melissa Diripsa yeroo warri haal warri keessa jiraniyyuu kan beenne achtaanii abdiin kutanne. And Baqqala Garbaa fi Jawaari Abdii Raggaasaa Shuggut Galataa warri kun cuftinu haal warri keessa jiran sun keessa ka abdiin kutannee ittiin fufanii man murtii mataa ol qabatanii deeman kana nu maal jennee abdii kutachuu hin dandeenya. So I think sunum akkum deemnu waan kana akkasuma dhiibaa yoo xiqqoo garaan nu hammaatellee warrum kan callamit kan maqada nama gamit man hidha keessa jira mataa ol qabatanii jabaatanii ummat keen abdataa nu abdataa jiraachuu jiran nulleen sun mata keessa qabanne ittum qabsoo kan akkasitti geggeessuu qabnaa jenna. Gaarii dhagaa sochiin Oromoon biyya alaatti godhaa jiru kuni iddoo tokkotti mallattoo agarsiisaa akka jirudha. Dhiibbaa mootummaaleen tokko ammayyuu dhiibbaa duraan kan mootummaa biyya Ahmad wajjiniin walitti dhufeenya gaarii qabanii tarkaanfii tokko fudhachuun hin mul'ata. Sana mee adeemsa keessa kan ilaallu ta'a Arfaasee haadha manaa Jawaar haadha Oromooti kan inni wajjin haasaa jirru kabajamtoota daawwattoota keenya dhaggeeffattoota keenya mee Arfaasee gara biyyaattan darbina. Yeroo ammaa kana qeerroon Oromoo qabsoo adda addaa godha marsaa adda addaatiin labsii baasuudhaan qabsootti jiru. Qabsoo sana keessa kan isaan gaafatan keessaa tokkoyyuu hidhamtoonni siyaasaa Oromoo haal duree tokko malee gannu lakkifamuutu irra jira. Jawaarri abbaa keenyaa isatu nu gaggeessaa ture kan jedhu waan akkasiitiin lubbuu isaanii kennaati jiru. Qabsoon keenya dhaabbatu kan jedhudha. Kana yeroo dhageessuuf hordoftu mee haala biyya keessa jiru kamitti ilaalta kara keessattuu kara qeerrooti. Dhuga warra hidhamtootaan ala warri guddaa abdii nuu kennanii aniyyuu warqeerroof qarree kabii keessa jiranii halkanii guyyaa mirgi kennaaf falmachuu jiranii dhugaa malee humni warraa guddoo na gammachiisa. Maal jennaan warri akka alliis akka kennaa warra biyya alaa jiran nu dhugaa wanneen kun nu dhaga'ama ammoo lubbuu miti jechuun wanni nu hojjechuu jiru kan nagaa keessa jiraannee hunda akka feen hojjechuu dandeenya ammoo warri riskii fudhatanii hiriir ba'uyyuu jechuuniyyuu lubbuu warraa qabsoo kanatti kennatanii hojjechuu jiranii. So hedduu galanni warraa waan dhibii galatayyuu kennuuf hin dandeenye galanni warraa bilisummaa haa ta'u jennu malee hedduu galata guddaa hunda irraa qabanii uummata Oromoo irraa. Egaa qeerroon
qarreen biyya keessaa bifa sanaan hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kun haal duree tokko malee nu yaabaan jedhanii lubbuu isaanii kennaniit waan barbaachisu hundumaa godhaatee jiru. Biyya alaatti akkuma ati jette kutannoo kan kana dura hin argine caala argaa jirra yeroo jettu kanatti. Mee seera biyya sanaa ammoo attamitti ilaalta? Yeroo uummanni gamana akkasitti fedhii isaa agarsiisu karaa mootummaatiin immoo jarri kuni nagaa booressuudhaaf hidhamanii nagaa eegsisuudhaaf hiinee jedhu kanaaf irraa ka'uudhani seeruma biyya sanaatu amma mabdii si kutachiisa amma mabdii irratti qabda attamitti ilaalta? Waan Jawaar barreessurraa is ka'uudhaan. You know, waan biyyi sun seera qabdu yoo hin fakkaatu. You know, nagaa yoo eegsisu feete nama hunda Oromoo ta'an callaa hidhuuni akkamiin Oromoo hunda miliyoonii 50 hunda hiitee nagaa eenyu eegsiftaa? You know, or nagaa yoo eegsiftu akkamiin ijoollee didiqqoo ejjeef? You know, am torban darbu kan ijoollee waggaa 13 waggaa 10 kan oma hin balleessi. Yoo balleessanillee ajjeesuun maaf barbaachisaa? So in fakkaatu nama seera waan eeganillee hin fakkaatu, seera waan qabanillee hin fakkaatu. Abdiin kan qabu ummatum keen callaa. Ummatum keen dhugaa mootummaan kun nam hedduu sobanii turanii akka aangoorra dhufan sun hin taane waan taatullee hin fakkaatu. And nagaalee yoo eegsisu feete warra siyaasaa dhaabbilee siyaasaa adda addaa waan sun keessatti hirmachiisuu danda'uu qabda. Right? Because ambii kanatti yoo dhaaba gamii jira dhugaa waliin galanii ammoo waan biyyaaf tolu hojjetan. Right? It's not about anmaan fedha akka dhaab tokkotti maaltu bii kana tolu yoo waliin gallenne karaa filannoon karaa mariidhaanii ergaanii yoo wanni tokko darbee hojiirra tolchanii. So dhaabni tokko ofii hojjetee nagaa buusuu waan danda'uun nam hunda kabiisuun keessa jiru hirmachiisanii mari'atanii nagaa buusuu danda'an. Mee akka arfaasitti egaa duraan akkanatti himtetti Jawaar qabsoo karaa nagaa kanaa itti amanuu duwwaa otoo hin taane warra biraatu Oromoo bira darbee warra biraatu barsiisaa ture nuu barsiisaa ture jechaa jirta. Garuu otoonni karaa anis yeroo dheeraadhaaf interview isa godhaatan ture kanuman isarraa arga. Kun hundi otoo jiru sababni mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa kana Jawaar hidhee mana hidhaa keessatti dararaa jiruu fi mee maal inni guddaan maaliif ni jettee yaadda? Akkiyyaatti I think wanneen isa humni isaa hin beekani jechuun jaalala uummanni isaaf qabu waan beekaniif is achitti hidhan. And they know warriyyuu waan kanatti hin amanan. Sila yoo itti amananii is waliin hojjetanii nagaa kan buusuu danda'uu qaban. So waan inni irratti hojjechuu jiru kan irratti naman akkanatti fakkaatutti akka arguu jirrullee and humni uummata is dudduuba jiru kan beekanii suniif isaaf warris waliin hidhan kan man hidhaa tursuu jiranii akka yoo hin beeknu filannoo kan hin geggeessin jechaa turanii maybe filannoo sun geggeessanii war sun keessaa hambisuu fedhaniif achitti hidhan malee wanni warri man keessatti dararamu jiraniif hin jiru. Maaf jennaan balleessa tokkollee uumaa hin balleessin miti waan warri siyaasa waan warri amananiif malee waanum siyaasaaf malee balleessa waan balleessaniif hin hiine. Mee qabsoo nagaa keessatti xinnootti deebina arfaasee Itoophiyaa keessattuu mana Jawaar kan yeroo ammaa kanaa hidhanii ittiin jiranii egaa sabaaf sablammoota walitti buusuudhaaf yaalii godhee kanatti himatu. Garuu ati kan nutti himaa jirtu qabsoo nagaa yeroo Jawaar nu barsiisaa ture namoota biraatu barsiisaa ture kan jedhu ture. Mee yeroo akka nama tokkos akka haadha warraattis sabaaf sablammoota kana ilaalchisee maal jedha ture Jawaar? Wanni guddaan inni jecha ture akkuma beeknu Oromiyaa keessatti nama saba adda addaatti Oromiyaa keessa jiraata. Right? So Oromiyaa keessa nagaan jiraachuufiyyuu yaa maali mirgi nam kan hundaa
eeguu qabna. Kennallee nagaa Oromootiif nagaa warraallee nagaa biyyaa Itoophiyaa keessatti gosa hedduutu keessa jira. Amma yoo karaa nagaatiin rakkoo jiru hin furre namni hundinuu in himataa they'll never be nagaan hin jiraatu. Nagaa mirga gos tokko yoo eegatte mirga hunda eegatta. I think amma biisuun keessatti wanni warraaf hin galle mirga Oromoo yoo eegani that doesn't mean warkaan mirgi dhabsiista miti. Yoo mirgi Oromoo eegan mirgi nam hunda hin eegama. Sunum gaafachuu jirran akka Oromooti mirkeen callaa eegu osoo hin taane mirgi namni kaan qabu nulleen mirgum sun barbaannaa jennee falmuu jir malee sun dhowwii nuu kenni miti. Akkuma qabsoo bii kanaatti miti yeroo warri black lives matter jennu lubbum nam gurraacha eeg jechuutti hin jiru. Mirgum nam hundaa kennuu jirtan sun nullee nuu kenni mirgi dhala namummaa kan namni hundinuu sila argachuu qabsuni nulleen sun barbaannaa jechuu jira. Asittillee biyyattisillee sunuma waanuma Oromoo callaaf kenname. So yeroo qabsoo nagaatiin waan geggeessitu namni hunda akkuma tokkotti mo'atanii mirgi warraallee akkasumatti eegama. And then mirgi nam hunda yoo eegamu nagaanillee buutee biikaan tarkaanfachiisuu dandeetta at least to a real democracy instead akkanumatti waan mootummaa barreerra maruu irraa karaa dhibiitiin demokiraasii seensisuu danda'ama. Innilleen fookisiin isaa guddaan sun. Gaariidha. Arfaasee Gammadaa haadha warraa Jawaar haadha Oromoo. Mee gara dhumaa irratti carraa kanatti fayyadamuudhaan ergaan ati dabarfattu yoo jiraate gama biraatiin immoo otoo Jawaar carraa waan interview keenya kana ilaaluudhaaf carraa argate maal jettaanii asumaan isaafis ergaa dabarsiif. Dhuma kan qaba akkuma duraan jedhee hawaasni kennaa ka jiranillee ka biyya alaa jiranii jabaadhaa qabsoo kenna akkuma ammitti jiranillee akkuma ammitti jirru dhiibumaa ittiin fufuu osoo abdiin kutannee osoo hin dadhabne akkasum dhiibbaa haga gaafiin kennu deebi'utti itti fufa jedha. Inni wanni dhibiin kan irraanfadhee isanillee warri OMN hojii hedduu nu boonsuu hojjechuu jirtanii jabaadhaa miidiyaan adda addaa ka Oromoo ka jiru jabaadhaa hawaas keenyatti oduu jiruu fi waan adda addaa nu argisiisuu jirtanii ulfaadhaa isaniin jedha. Jawaariin jabaadhu jedhaan innillee hin beektaa yeroo yoo maatiin haasa'u yookaan yoo warri abukaatoon dubbisanii Jawaarri hamilee nuu kennaa jedhan gaafinni dhukkubsuun xiqqoo gara wanni ta'an malee inni hamileen isaa gammachuu qaba. Gammachuu achi jiru osoo hin taane uummanni Oromoo waan hojjechuu jiru waan dhaga'uu jiruu fi akkuma fula hunda dhaga'uu jira abdiin isaa uummata Oromoodha. So jabaadhu Oromoon si dudduub jirti jedhaan yoo kan arga. Hedduu galatoomii Arfaasee Gammadaa haadha warraa Jawaar haadha ilma tokkicha Oromoo. Egaa yeroo xinnoo qabdu keessaa waan nu faana dabarsiteef hedduu galatoomii. Ilmi kee immoo seegaatti jira akkana dugda duubaa seegaa jiru nan argaatan jira. Egaa waan nu faana turteef hedduu galatoomii. Yeroo biraa immoo deebineeti maatii Jawaarii sin gaafannaa. Anarraaf turtii ammaatiif hedduu galatoomin siin jedha. Galatoomta jenaatis. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya turtii Arfaasee Gammadaa haadha warraa Jawaar haadha Oromoo wajjin kan goone kanarraa kanumaan raawwannaa. Mammaatti kan si wajjin turan Dajanee Guutamaa gama teeknikaatiin Faraan Abdul Salaam ture. Qophii biraatiin walitti deebina nagaan.